Waaqni jiraan dhaggeeffata waan ta'eef abdiin jira. Abdii carraa bara nuu kennee jira. Bara nuu kenname kana kan balleessaa jiru nuyi. Inni kadhannaa keenya deebiseera. Nuyi hubachuu kan rakkatee dubbii balleessaa jiru. Amma namuma waan ta'eef hin dogongora. Nama waan ta'eef nama ofiin tuffata. Amaluma namaati kun. Inni kaleessaaf isa kaleessaa irraanfannee dhiisnee silaa ilaa filaameen aadaa keenya. Silaa mariif marabbaan aadaa keenya. Silaa araara jaallachuun odaa jalatti sassaabamuun aadaa keenya. Nu ga'a. Inni hanga ammaa nu ga'a. Hoo rakkoon jiraate mariif marabbaan hiikuun hin danda'ama. Siyaasnis immoo bara kana carraa baay'ee waan qabuuf isaan dorgomuun isaan dubbatachuu hin danda'amu. Misooma uummata keenyaa jalqabbii kan dhaabuu tursiisuun garuu miidhaansaa jaarraa tokko ol kan deemu waan ta'uuf ijoolleen Oromoo ilaalcha garaa garaatiin qabsaa'aa jirtan hundi qalbii godhadhaa, qalbii jijjiirradhaa, keessoo keessan dhaggeeffadhaa. Isa har'aa isa fuuldura keessan jiru dhiisaati fagoo isa borii isa egeree ilaalaa. Akkas daawuu dandeenyee jennaan waa wal cabsinuuf hin qabnu. Wal gargaaree wal utubnee biyya keenya jijjiiruu dandeenya. Guutummaa Oromiyaatti waggoottan 2, 3, 4 darbe keessatti wanti ta'aa jiru abdii guddaa kan namatti toludha. Amma Naqamtee namni ilaale mala Afrikaa keessatti magaalli gurguddaa jedhamu akkaataa kanaan qulqulluu ta'ee bareede baay'een jiru. Wakwayii qaba, baayikii qaba, ibsaa qaba, magariisa qaba. Fooqiin koodii qalamii wal fakkaatuun dibamee jira.